السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفونا جالك أنتو تافي كبجمتو تومو جرا جرت بقى سنجر تاريتي نجا في كبجان هنا اسم براجرات الشهر اللي من شهر أو مشى بريدا مشى جايو قبل اسم الفجرة مشان كنين كنا في أباف مجتين كوبيسي تيجي ميتين سالي كوبيسي مشان فوق إنتو يتن كروزيات تجرا كإني ديم أرداي ترى مشان كون كروزيات أرداي تاديما ما شاء الله رب السير لها جالت وجه مشان meeshaa babbareedaa ajaa'ibaa kanneen kennaa haadhaaf qopheessite haadha qofa osoo hin taane haadhaa fi abbaaf qopheessite jechuudha. Isinillee meeshaa akkanaa kanneen kanaan addaallee yoo barbaadan ramadaana kanaaf ta'e jechuudha. Kennaa haadhaaf abbaa keessan yoo barbaadan lakkoofsi bilbilaa kee duwwaa 972 duwwaa 25 19 irratti telegiraamilleen iimeellee waasaapillee kanumaan argachuu ni dandeessanii meeshaa kanneen haga xumuraa ta'e isinitti mul'isa jechuudha. Sarpiraayizii barbaadan irraa wanti keessan yoo barbaadan Rano dubbisuu dandeettanii naannoo isin barbaadan guutuu isiniif geessa jechuudha. Akka jiraadhu shaashamannidha. Garuu boota isin barbaadan guutuu isiniif geessa jechuudha. Meeshaan keenya meeshaa akkana babbareedudha. Meeshaa ajaa'ibaati. Maashii keessan gammachiisuu yoo barbaadan gabanumaan ana argachuu dandeettan jechuudha. Ana immoo isiniif geessa akkana qopheesse berekkisee isiniif geessa. Warroon namoonni ajajattanii isiniif meeshaan keessan hin bitamne obsan eeggadhaa jecha. Kuwwan ammoo akkana jira jechuudha. Meeshaan kun meeshaa ruuziyaati. Meeshaan ruuziyaa ardaayitaa deema jechuudha. Haadhaa fi abbaaf qophaa'e jechuudha. Kun guutuun isaa kennaa haadhaa fi abbaa isiiti jechuudha. Amma immoo gatii isaa tokko tokkoon isin hima jechuudha. Jalqaba irratti algaa isinitti hima. Jalqaba irratti algaadha. Algaan kun meetira hayaadha jechuudha. Akkuma argattan kana meetira hayaadha. Baatoonii kana of biraa qaba jechuudha. Argattanii baatoonii kana of biraa qaba jechuudha. Meetira hayaadha galantaa keessallee kennu kana jechuudha. Ini pun meter kehayaan algan pun meter kehayaan pun berikut madura macam senarai jepang kana algan kami ini beramoyu algalimsi algati jechuudha. Algalimsi algalle aku mesin alga jepang kana kinoti akan jira jechuudha. Kiro aku fikir isaan jiru kan jechuudha. Isin ammoo as keessaa kabar baata filachuu dandeettanii isiidhaaf kinoo diimaa kana jechuudha. Diimaa kana akka bitan uummata akka illee uumaa irraa osoo irraa hin jijjiiramin akkuma diimaan kun bitame jechuudha. Gatiin isaallee kinoo asumarraa akkuma diimaa kana jechuudha. Guutuu isaa diimaa kana bitee jechuudha. Gatiin isaa birrii 5,000 jechuudha. Akkuma isin argaa jirtan kana. Inni biraa ammoo inni kun tiraasii lamaa fi beebii tiraasii takka qaba jechuudha. Argatanii beebii tiraasii takka qaba. Beebii tiraasiin tun akka keessa jirtu hin beeku. Asirratti illee kinoo tiraasii labicha mul'ate. Beebiin tiraasiin akka keessa jirtu hin beekne waan ta'eef ispoonjiin isaa hin bitamnee fi ammuma keessatti yeroo kana baasu keessa arga jechuudha. Beebii tiraasii kun as gubbaallee waan hin jirreef asirrallee hin jira jedhee yaadne garuuyyuu garaa isii keessa argee fi beebii tiraasii qabdi. Beebii tiraasiin tun irratti hin bitamnee fi akkana fakkaata jechuudha. Gatiin isaa birrii 5,000 jedhee jira. Namoonni bitachuu barbaadan bitachuu hin dandeettan. Inni biraa ammoo firaashiidha. Firaashiin kun akkuma isin argattan kana kinooti. Firaashii bareedaadha. Diriimidha. Firaashiin diriimiin kun firaashii bareedaadha. Meetira kahayaadha jechuudha. Inni illee baay'ee bareedaadha. Akkuma isin argaa jirtan kana kinooti. Firaashii bareedaa kana namoonni bitachuu barbaadan isallee bitachuu dandeettan isin. Isaallee birrii 6,500 maashaallah meeshaa babbareedaa kanneen bitachuu barbaadan taanaaniin bitadhaa isiniin jedha. Akkana fakkaata meeshaa kanarra haadhaa fi abbaa ofiitiif qopheessite jechuudha. Ruuziyaan rabbi irraa haa jaalatu. Akkana fakkaata jechuudha. Isinillee maatii keessan gamanumaan gammachiisuu barbaadan gammachiisuu hin dandeettan jechuudha. Akkanatti jechuudha. Argaa jirtanii meeshaa akkana kanneen kennaa haadhaaf abbaa ofiitiif qopheessite. Maal kana qofaa miti meeshaan babbareedaan ajaa'ibaa dubarratti jira jechuudha. Ilaaltanii. Ini beramoyu carqii firaashiitii firaashiidha jechuudha. Akkuma isin argaa jirtan kana carqii firaashiitii haaluma kanaan jechuudha. Akkuma isin argaa jirtan kana firaashii fi carqii firaashiillee kanaan hojjechiifte jechuudha. Carqii firaashii 3 fi firaashii 8 jechuudha. Akkuma isin ajajjee fi akkuma isin argaa jirtan kana carqii firaashii fi firaashii 8 jechuudha. Carqii firaashii kana isin yoo barbaadan dizaayinii kanaan illee jechuu dandeettan yoo barbaadan kanarraallee illaahi hatti gootanii hojjechiifachuu dandeettanii gatii isaa isin himee jira hin beekan jedhee yaada. Carqiin firaashii takkaatiin birrii 550 jechuudha. Carqiin firaashii tokkocha ammoo birrii 1,000 jechuudha. Tiraasiin tunniin jechuudha takkaatiin birrii 200. Carqiin firaashiin ammoo ispoonjii waan ta'eef birrii 1,100 fi 700 jechuudha. Akkana fakkaata. Namoonni kana qofaa miti boondii dillee hojjechiifachuu yoo danda'e barbaadan namoonni boondii dillee barbaadan dizaayinii kanaan illee addallee yoo barbaadan keessan na dubbisuu hin dandeettanii na bira argattanii. Inni biraa ammoo meeshaa aadaadha. Meeshaa aadaa kan meeshaa torbaa kana haadha ofiitiin qopheessite jechuudha. Ruuziyaanii maashaallah akkana fakkaata jechuudha. Meeshaa torbaa siinqee wajjin meeshaa torba jechuudha. Akkuma isin argaa jirtan kana jalqaba irratti qoriidha. Qoriin maashaallah qorii bareedduudha.
akkuma qara isin mul'ise san jechuudha. Qorii bareedduudha. Wanti isin beekuu qabdan harkaan bocamuu fi kan maashinaatu jira jechuudha. Kinooti kun kan maashinaati jechuudha. Inni guddaan kan maashinaati. Wanti babbareedaan kan ta'u jechuudha. Akkuma isin agartan kana jalillee mukni isaa kun diimaa fi adiitu jira. Diimaa yoo ta'e irra bareeda jechuudha. Inni biraa ammoo killa jechuudha. Killillee kinooti. Killa bareedduudha. Kinooti. Killa bareedduudha. Garaan isii keessa killi goo tokko kadhootu jira. Tokko jiidhaatu jira. Kun ammoo gogaadhaallee hin xuuxamnellee killa bareedaadha. Guddaadhaallee killi tokko xuuxamee xiqqashuu ta'utu jira. Inni kun kan hundaayyuu miti. Guddaadhaallee jechuudha. Inni biraa ammoo xuunxoodha. Xuunxoon kan qoraasumaati jechuudha. Xuunxoon qoraasumaa kun akkuma isin beektan hin argamtu. Akkasuma wuddiidhaallee jechuudha. Xuunxoon qoraasumaati. Xuunxoon qoraasumaa kun wuddiidhaallee hin argamtullee jechuudha. Kinooti isii tana xuunxoon qoraasumaa tun gatiin isii wuddiidhaallee isinitti himee jirallee. Inni biraa ammoo boraatiidha. Boraatilleen kinoo kana dhahaan isii tokko haga asiitti dhufu kun garuuyyuu haga asiitti dhufee jira. Boraatiidha. Calleellee maashaallah callee aadaa asiitiin bareedaadhaallee akkasuma kinooti boraatiidha. Inni biraa ammoo mooqaadha. Kinooti mooqaallee kana jechuudha. Inni biraa ammoo maalidha maqaan isaa kana? Hin beektan jedhee yaada nanaa kaanii badee jira. Buqqeedha. Meeshaa torbaa jechuun meeshaa haganaati. Meeshaan torbaa kuni birrii 9,000 jechuudha. Namoonni ajajachuu barbaadan ajajachuun hin dandeessanii. Aadaa asiitiin ta'e aadaa abbaa gadaatiin ta'e ashawaadhaan ta'e ajajachuu hin dandeessanii. Guutuun isaa meeshaan guutuun kunniin birrii 9,000 jechuudha. Akkana fakkaata. Meeshaa kanneen namoonni ajajachuu barbaadan birrii 9,000dhaan ajajachuu hin dandeessanii. Anarratti jechuudha. Tokko hin ajajachuu barbaadan hin dandeessanii jedha. Inni biraa ammoo rakabooti abbaa gadaati. Rakabootiin abbaa gadaa kilooti siinii isaa wajjin bareedee isinii dhufee jira jechuudha. Rakabooti abbaa gadaa kan hin beeknanii siinii 12 maandajaadha. Kan makarajin irra taa'u kan siiniin irra guuramu kan hixaanaati jechuudha. Meeshaan haganaa kun birrii 3,000 jechuudha. Meeshaan haganaa kun walirratti 3,000 hin beeknanii. Inni kun ammoo masoo warqiidha jechuudha. Masoo warqii kana irra daantelillee baasee isin mul'isa. Masoo warqii bareedduudha. Kinooti argaa jirtanii meeshaa bareedaadha. Masoo warqii bareedduudha. Haaluma kanaan bitee jira jechuudha. Masoo warqii bareedaa kana jechuudha. Haaluma kanaan haaluma kana fakkaatuun bitee jira jechuudha. Kinooti garaan isaa keessi illee akkana jira jechuudha. Kinooti kunillee gadi bal'ata jechuudha. Masoo warqiin kun birrii 2,800 jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan kakirriillee yoo barbaadan kakirrii haga 5,000 jechuudha. Kakirrii 5,000 guddaadha jechuudha. 5,000 bitachuu dandeettan. Masoo warqiillee kakirriillee 5,000 isin bitaa namoonni bitachuu barbaadaniin. Inni biraa ammoo daanteliidha. Daanteliin isii birrii 4,000 jechuudha. Daanteliin masoo warqii birrii 4,000. Masoo warqiin 2,800. Daanteliin ammoo birrii 400 jechuudha. Inni biraa ammoo masoobiidha. Masoobiin akkana fakkaatti. Masoobii kana masoobii bareedaadha. Durallee masoobii kana akkana fakkaatu bitee jira. Xiqqashuma kanaan garagara. Hundi isarra guddata jechuudha. Sun hagan hin guddatu. Masoobiin kun baay'ee bareedaadha. Argaa jirtanii masoobii kan laaluu qabdan boota kana jechuudha. Cisiinsa kana inni kun kan sirriin laaluu qabdan jechuudha. As biraanii akkana fakkaata. Masoobiin kun masoobii guddaadhaallee akkasuma masoobii orjinaalii masoobii bareedaadha jechuudha. Tokko yoo kana jalqaban yuusu goggoga jechuudha. Dhahaan isaa kun goge akkana caccabu ofumaanuu qarxa jedha jechuudha. Kun ammoo maashaallah seeraan kan dhahame. Gatiin isaa birrii 3,000. Daanteliin isaa ammoo 350 jechuudha. Akkana fakkaata. Inni biraa ammoo zayitiidha. Zayitiin litiriin 3 birrii 500 jechuudha. Akkasuma argaa kana litiriin 3 birrii 500. Inni biraa saarbisiidha. Saarbisiin kun saarbisii baay'ee fi akkuma argitan kana bareeduudhaallee furdoodhaallee firee 12 isii birrii 2,200 jechuudha. Garuu kan bitee amma birrii 2,000 bitee isin birrii 2,200. Inni biraa ammoo qincee hajjaa fi qincee haayisaa jechuudha. Kakakka'amee jira isaa yoo ta'e birrii 160 duudaan isaa yoo ta'e jechuudha. Kun ammoo kan qinceetti qophaa'ee kan jiru ammoo homaa takka illee qabu jechuudha. Kiiloon takkatti birrii 200 kiiloo 5 bitee fi birrii 1,000 jechuudha. Inni biraa ammoo sukkaara wanjiidha. Sukkaara wanjii kana argaa jirtanii kiiloo sukkaara kana jechuudha. Kiiloon birrii 130 jechuudha. Kiiloo 3 bitee jechuudha. Inni biraa ammoo daabboodha. Daabboollee maatii keessanii meeshaa yoo fiddaniif namoonni barbaadan daabboo fiduutii dandeessanii kan barbaadan keekillee godhuutii dandeessanii daabboodha. Daabboon kun kan gaafa duraa osoo hin taane kun guddaadha. Abbaa 300 jechuudha. Kuni argaa jirtanii kun abbaa 300 fi
kun abbaa 300 jechuudha. Inni biraa feermuuziidha. Feermuuziin kun birrii 100 fi 700 jechuudha. Argaa jirtanii feermuuzii kana. Feermuuziin kun birrii 100 fi 700 jechuudha. Inni biraa ammoo jookii kana. Jookiin kun burcuqqoo isaa wajjin isinitti himee jira. Burcuqqoo isaa wajjin birrii 100 fi 500 jechuudha. Burcuqqoo 6 of biraa qaba. Inni biraa ammoo kana jechuudha. Zaambiilidha. Zaambiiliin birrii 300 fi duqeetiidha. Duqeetiin ammoo kiiloo 25 birrii 2,300 jechuudha. Duqeetiin kiiloo 25 akkana fakkaata jechuudha. Meeshaan kennaarraa inni biraa ammoo kanarra nama gammachiisu kennaan haadhaa fi abbaallee hunda isa baay'ee isin mul'isa. Inni biraa ammoo maandajaadha. Maandajaan kinoo kana jechuudha. Kinoo kana isin mul'ata. Maandajaan kun birrii 700. Inni biraa ammoo distiidha. Distiin kun birrii 100 fi 800 jechuudha. Distiin kun keessa oolata. 100 fi 800 jechuudha. Distiin kun gurguratan kana. Inni biraa kennaa haadhaa fi abbaati. Kennaa haadhaa fi abbaa tokko isin mul'isa. Jalqaba irratti caammaa abbaa jechuudha. Caammaa abbaa kana argaa jirtanii kinooti. Caammaa qodaadha. Caammaa bareedaa argaa jirtanii. Inni illee birrii 100 fi 800 jechuudha. Qodaadha. Inni biraa immoo caammaa haadhaati. Caammaan haadhaallee qodaadha. Isiillee birrii 100 fi 800 jechuudha. Argaa jirtanii. Inni biraa hamaamaadha. Hamaamaa kana kinoo kana jechuudha. Hamaamaan kun kan suufaatii. Uffati kun illee suufa bitamee jechuudha. Hamaamaa kanallee suufuma godheeti. Hamaamaa orijinaalii hamaamaa bareedaadha. Akkana fakkaata. Ruuzii Arabirraa haa jaalatu kennaa abbaa fi qopheessite jechuudha. Hamaamaan kun yoo barbaadan gatiin isaa akka qannasu hin jira jechuudha. Akkuma 700 illee hin jira, 700 illee hin jira. Inni kun garuu orijinaalidha. Birrii 100 fi 100 jechuudha. Inni biraa immoo koofiyyaadha. Koofiyaan kunillee kan kanaan walirra maatii ta'uu jechuudha. Argaa jirtanii hafi magaalli waan jiru kasinillee magaaluma maatii ta'uu fi homaatu isin akka hinillee bitii malee fedhuma kiyyaan bitee jechuudha. 150 illee jira. Inni kun garuu 250 jechuudha. Orijinaalidha. Inni kunillee koofiyaan kunillee. Inni biraa immoo suufa jechuudha. Suufa kana suufni hamaamaa fi suufni kun wal fakkaata. Kinoo isin mul'ata. Hamaamalleen hamaamaa suufaa jedhama jechuudha. Maqaan isaatu hamaamaa suufaa jedhama. Suufni illee kinoo kana jechuudha. Mitirii 3 suufa kana mitirii 3 jechuudha. Ka bitee fi kootii fi surree hin ta'a. Qumati abbaa ofii waan likkii isaanii ani waan hin beekne jecha bitti nama bitee geessaa fi jira jechuudha. Mudawwara naabitiif jettee mudawwara ammoo isaan irra muktaran malee hin ta'u jedhee suufa walumaa gallee isin amma waliin jedhannee suufa billee fi suufi kun mitirii 3 mitirii takkatti 800 fi 50 jechuudha. Inni kun garuu mitirii 3 akkana fakkaata. Kilooti mitirii 3 jechuudha. Inni kun mitirii takkatti 100 fi 50 dhiifama taati. Mitirii takkatti 800 fi 50 kun ammoo mitirii 3 jechuudha. Mitirii 3 herregachuu dandeettanii maatii keessaniif kennaa akkana kanoo barbaaddan gara kiyya koottaa isin jedha. Inni biraa immoo ka haadhaati jechuudha. Ka baay'ee namatti tolu maashaallah Rabbiirraa haa jaalatu. Kennaa haadhaati isin qabdu jechuudha. Inni kun diriyaadha. Maashaallah diriyaadha. Diriyaan kun diriyaa baay'ee bal'aa ka ta'e jechuudha. Isin mul'ata. Uffadhee isin mul'isa. Diriyaan kun diriyaa baay'ee bal'aadha. Argaa jirtanii. Bal'inni isaa qumatiin isaa bal'inni isaa hagana jechuudha. Baay'ee tokko bal'aa ka ta'e jechuudha. Diriyaan isaa kun argaa jirtanii diriyaadha. Inni biraa ammoo gogoraadha jechuudha. Gogoraallee kan isaati walirratti jechuudha. Diriyaa gogoraa walirratti kilooti kun gogoraa isaati jechuudha. Ofirrumatti mattaree ka hojjadhee jechuudha. Argaa jirtanii. Kanaafuu walirra maasiidha. Inni biraa ammoo maqarabaa isaati. Maqarabaan isaatiillee inni wal fakkaata. Argaa jirtanii maqarabaan isaatii fi inni wal fakkaata. Maqarabaan baay'ee guddaadha. Baay'ee tokko guddaadha. Akkasuma furdaadhaallee akkuma amma isinitti beeksisuu dhabuu danda'a. Furdaadhaallee laafaadhaallee jechuudha. Maqarabaa fi diriyaa wal fakkaata. Argaa jirtanii. Kunillee irraa muramee kunillee shaashii jalaa hin ta'aaf jedhee gogoraa irraa muramee akkasumatti shaashii jalaa hin ta'aaf jedhee akkasuma kaayee fi inni biraa immoo surreedha jechuudha. Argaa jirtanii surree kanallee surree haadhaati. Maashaallah kun jaakettiidha. Jaaketti haadha. Jaaketti baay'ee bareedduu jechuudha. Argaa jirtanii kanneen uffadhee isinitti mul'isa. Yoo barbaadanii guutuu isaa jechuudha.
Kilooti diriyaan yoo uffatan akkana fakkaata jechuudha. Inni kun maqarabaadha. Maqarabaan guddaadha isin jedhee isin himee jira. Kuni maqarabaadha. Kuni diriyaadha jechuudha. Diriyaan isaallee kilooti. Diriyaan baay'ee bal'aa kan ta'e jechuudha. Argattanii baay'ee bal'aadha. Maaliif nama guddaarraa yoo achi bal'ate bareeda jechuudha. Argattanii diriyaa bal'aadha. Gogoraan isaa jalallee akkana fakkaata. Haati isii ammoo furdoodha waan ta'aniif akkanumatti bal'aa kan godhee fi diriyaan diriyaa orijinaalidha. Asirratti insilimsi ammoo haga asirraa godheef jechuudha. Maaliif namni guddaan harma jalatti illee akkanas suuqata jechuudha. Bitanii harma jalatti hojjechiisanii akkanas suuqata jechuudha. Diriyaan yoo akkana kun irra deebi'e akkana bareeda. Argattanii diriyaa bareeda akkana kana yoo barbaadan maatii keessanii ofiifillee yoo barbaadan ajajachuu dandeettan jechuudha. Akkana fakkaata maashaallah jedhaati haala kanaan akkana fakkaata diriyaa bareedaadha. Shurraabii illee nuti shurraabii baay'ee bareedudha jechuudha. Diriyaan kun birrii 1700 jechuudha. Maashaallah diriyaa baay'ee bareedudha. Guutuun isaa sadiin isaa jechuudha. Gogoraa qabatee maqarabaa qabatee akkanatti sadiin isaa kun walirratti birrii 1700 jechuudha. Shaamiziin kun ammoo akkana fakkaata. Shaamizii bareedaadha. Namoonni barbaadan maatii keessaniif kennaa qopheessaa isiniin jedha. Shaamizii fi uffadhee isiniin mul'isa. Shaamiziin kun baay'ee orijinaalidha jechuudha. Argattanii baay'ee orijinaalidha. Osoo harkaan qabdanii ilaaltanii baay'ee tokko istireechii gootii hin bareeddu jechuudha. Akkasuma laaftii illee kinoo jechuudha. Kinooti isin mul'ata jedhee yaada maqarabaa waan guddaa ta'eef mata gadi bu'ee akkana fakkaata jechuudha. Walirratti maashaallah. Maashaallah akkana fakkaata guddaadha. Shaamizilleen bareedaa uffata nama guddaati jechuudha. Inni biraa surreedha. Surreelleen taayitiidha. Yartuudha isillee. Isilleen birrii 300 akkana fakkaata. Kennaa akkanaa kanneen maatii keessanii kennuu yoo barbaadan jechuudha. Gama kiyya koottaa isiniin jedha. Lakkoofsi bilbilaa kiyya duwwaa 972 duwwaa 25 irraan argachuu dandeettanii maatii keessaniif kennaa akkanaa kanneen yoo barbaadan kennuu dandeessan jechuudha. Akkana fakkaata. Maankaadha jechuudha. Maankaan darzan isaa birrii 300 jechuudha. Fireen 12 isaa inni biraan cilfaadha. Cilfaan kun 150 kaawwaxiiti jechuudha. Inni lamaan isaa birrii 300 jechuudha. Inni biraan ammoo tirii saarbisii kana saarbisiin kun tokkochi isaa birrii 600 jechuudha. Inni biraan ammoo tiriidha. Tiriilleen birrii 600 jechuudha. Tirii guddicha jechuudha. Tokkochi manaa bituu jettee 600 jechuudha. Inni biraa ammoo ka algaa irra galu kana ka algaa irra galu kuni inni kun akka firaashii hin mummurreef jecha akka duraati miti kun irra galee hojjetame jechuudha. Carqiin kun irra galee akkana irra hodhame jechuudha. Carqiin kun irra galee jechuudha. Maaliif akka firaashii hin mummuramne jechuuf jechuudha. Kinoo kun akkanatti irra qabsiifame carqiin kun irra galee argaartanii carqiin kun irra galee kun ammoo gara lafa gadhaanu sibiila aanu jechuudha. Garri firaashaa aanu akkanatti hojjetameera jechuudha. Akkana galee akkana hojjetamee jira akka firaashii hintuuneef jecha akkana irra qabsiifameera jechuudha.